Oduu teenyaa jalqabaatiin lammiileen biyya alaa 400 ol osoo paaspoortii Itoophiyaa argachuudhaaf yaalanii hidhaatti guuramuun dhaga'ame. Faranjoota dabalatee hedduun ammallee hidhaatti argamuu jedhame. Lammiilee hidhaman kana keessa loltoonni Eertiraas ni jiru. Bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ammaas lammiileen Itoophiyaa 7 doonii irratti du'uu beeksise. Lammiilee Itoophiyaa 68 ol dilbata darbee du'an malee ammallee duuti biraa galaanarraa dhaga'ameera. Bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin gabaasni BBC'n guyyaa kaleessa maxxanse soba ta'uu ministeerri geejjibaa Itoophiyaa beeksise. Kaleessa BBC magaalaa Naayiroobiitii fi Finfinnee jidduutti atoobisiin kallattiidhaan uummata deddeebisuu akka eegale erga gabaasee booda mootummaan Itoophiyaa gabaasni sun kan mirkanaa'ee miti jedheera. Gabaasa BBC'tii fi ministeera geejjibaa biyyattii bal'inaan dhageessu. Oduu teenyaa xumuraatiin Hezbollah meeshaa waraanaa akka hin hiikkanne beeksise. Mootummaan biyyattii meeshaa waraanaa akka to'atu himuus milishaan kun abadan hin hiikkadhu jedheera. Bal'inaan dhageessu. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftootaan Olee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin lammiileen biyya alaa 400 ol osoo paaspoortii Itoophiyaa argachuudhaaf yaalanii hidhaatti guuramuun dhaga'ame. Faranjoota dabalatee hedduun ammallee hidhaatti argamuu jedhame. Haaluma kanaan bara baajataa 2017tti namoonni 3,800 ol paaspoortii seeraan alaa argachuudhaaf yaalii taasisanii to'annoo jala ooluu tajaajilli immigireeshiniif lammummaa Itoophiyaa beeksiseera. Namoota kanneen keessaa gara 400 kan ta'an lammiilee biyyoota alaa akka ta'anii fi warra adii ni dabalataa jedhame. Daayirektarri tajaajila paaspoortii biyyattii obbo Mulugeetaa Taaddasaa hanni yeroo ammaa immigireeshinii keessatti karaa 3 raawwatamaa jira jedhan. Kunneenis karaa sobaatii waraqaa eenyummaatii fi ragaa dhaloota argachuu, odeeffannoo sobaa fayyadamuudhaan lammiilee Itoophiyaa osoo hin taane paaspoortii Itoophiyaa argachuudhaaf yaalii godhamuudha jedhan. Kanaan wal qabatee yakka hannaa armaan olitti ibsameef guyyaa guyyaadhaan yoo xiqqaate namoonni 6 ol akka hidhamanii seeratti dhiyaatan dubbatan. Yeroo garii immoo erga immigireeshinii keessa darbanii booda buufata xiyyaaraatti qabamuun illee jiraas jedhan. Ammatti lakkoofsi namoota paaspoortii 2 qabanii Itoophiyaatti xiqqaa akka hin taanes dabaluun dubbatan. Asitti kan nama ajaa'ibu lammiilee fi loltoonni Eertiraa dabres lammiileen Somaaliilaand akkasumas ammoo lammiileen kutaalee Soomaaliyaa birootii fi lammiileen Naayijeeriyaa gocha seeraan alaa kana irratti bal'inaan hirmaatu jedhan. Akka gabaasa guyyaa kaleessaa ba'etti bara 2017tti paaspoortiin miliyoona 1.5 bara 2017 kan kenname yoo ta'u, bara 2018tti paaspoortii miliyoona 4 kennuudhaaf tajaajilli immigireeshinii Itoophiyaa karoora qaba. Kana milkeessuuf immoo dameewwan haarawaa 11 banuudhaaf qophiin xumurameera jedhame. Oduu biraatiin dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ammaas lammiileen Itoophiyaa 7 doonii irratti du'uu beeksise. Haaluma kanaan lammiileen Itoophiyaa 7 doonii gubbaatti beelaaf dheebuu irraa kan ka'e du'aniiru jedha dhaabbatichi. Akka gabaasa kaleessa galgala IOM baasetti lammiileen Itoophiyaa kun Soomaaliyaarraa gara Yaman osoo dooniidhaan imalanii erga motorri doonii isaanii badee booda duuti kun mudachuu beeksise. IOM kaleessa galgala ibsa maxxanseen dooniin Soomaaliyaarraa kaatee gara Yaman imalaa turte sun daa'imman 82 dabalatee namoota 250 fe'attee deemaa turte jedhama. Doonittiin Soomaaliyaarraa 7 dabre ka'uun gara Yamanitti imala eegalte. Dhumarra guyyaa kaleessaa jechuun roobii 7 guutuu erga deemtee booda Yaman akka geesse ibsa. Dooniin sun haga kiiloomeetira 185 yookaan ammoo maayilii 100 erga imaltee booda ture motorri isii kan bade. Imalli Soomaaliyaarraa gara Yamanitti taasifamu doonii isa sirriitiin sa'aatii 24 akka fudhatu kan hime IOM. Imalli ammaa kun yookaan doonii ammaa kun garuu 7 guutuu fudhateera jedhama. Sababiin isaas doonittiin motorri isii hojiin ala waan ta'eef doonittiin qilleensaa fi harka namaatiin Yaman geesse
jechuun dooniin torbaan guutuu galaana irra deemtee akka Yaman geesse hubachiiseera. Sababii doonittiin tun torbaan guutuu bishaan gubbaa turteef godaantonni Itoophiyaa torba imala irratti beelaaf dheebuudhaan lubbuu dhabu IOM ibsa isaa keessatti kaa'eera. Kun kan dhaga'ame dilbata dabre lammiileen Itoophiyaa 100tti dhiyaatan galaana Yamanitti dhumuu booda ture. Guyyoota dura akkuma isin biraan geenye turre doonii lammiilee Itoophiyaa 154 feetee turte qarqara galaana Yamanitti bishaan lixuun namoota 68 lubbuu galaafattee turte. Eda immoo dhimmuma kanaan wal qabatee gabaasa haaroo ba'een namoonni du'an 90 gahaniiru jedhame. Kunis kan reeffi isaanii mul'atedha. Ammallee namoonni achi buuteen isaanii dhabame barbaadamuu irratti argamu. Torbaan osoo hin gahin lammiileen Itoophiyaa dooniiwwan garaagaraatiin bishaanitti dhumuu isaaniiti. Dhumaatii lammiilee Itoophiyaa galaana irratti dhumaa jiran kana ilaalchisee mootummaan Itoophiyaa ibsa baaseen nan gaddaa jedhee ture. Kanarra kan darbe miidiyaaleen biyyattii dhumaatii kana akka uummata biraan hin geenye mootummichi uggureera. Gama biraatiin bulchaan Itoophiyaa dabrees pirezidaantiin Itoophiyaa haga ammaatti du'aatii lammiilee Itoophiyaa 100 caale kanaaf homaa hin jenne. Akka gabaasa IOM eda maxxanseetti taanaan lammiileen Itoophiyaa dargaggeessi guutuu jechuun haala danda'amuun biyya gadhiisuu irratti argamu. Oduu biraatiin gabaasni BBC'n guyyaa kaleessaa maxxanse soba ta'uu ministeerri geejjibaa Itoophiyaa beeksise. Kaleessa BBC magaalaa Naayiroobiitii fi Finfinnee jidduutti atoobisiin kallattiidhaan uummata deddeebisuu akka eegale erga gabaasee booda mootummaan Itoophiyaa oduun kun kan hin mirkanaa'in jechuun ibseera. Gabaasa sana ilaalchisee ministeerri geejjibaaf loojistiikii Itoophiyaa ibsa baaseen gabaasni BBC'n geejjibni uummata Naayiroobii irraa gara Finfinneetti atoobisiidhaan eegalameera jechuudhaan tamsaase ministeerichaan hin raggaasifamne jedhama. BBC maarsariitii isaarratti akka gabaasetti Absiiniyaa Leegzarii Kooch tajaajila geejjibaa kan kennu imaltoota magaalaa guddoo Keeniyaa Naayiroobii irraa gara Finfinneetti geejjibsiisuu eegaluu isaa gabaaseera. Miidiyaaleen birootis odeeffannoo kana seera qabeessummaa isaa ministeera irraa osoo hin mirkaneessin tamsaasaniiru jedha Alamuu Simee. Haa ta'u malee dhimma geejjibaaf loojistiikii biyyattii irratti gaafatamummaa kan qabu ministeerri geejjibaa biyyattii yookaan Alamuu Simeen dhimma kana quba akka hin qabne kabajaan ibsuu barbaannaa jedha ibsa gama feesbuukiitiin ministeerri geejjibaa maxxanseen. Ibsa kanaan mootummaan Itoophiyaa bara baajataa 2018tti tajaajila kana eegaluudhaaf karoorri jiraatus adeemsi kun waliigaltee tumsa biyyoota lamaan jidduutti mallatteessu taarifa waliin ta'uudhaan murteessuu fi dhimmoota dippiloomaasii biroo akka barbaachisu akkasumas immoo qaamolee mootummaa dhimmi ilaallatu waliin ta'uun kan raawwatamu ta'uu kabajaan ibsuu barbaannaa jechuun imalli eegalameera jedhamee odeeffannoon BBCdhaan maxxanfame soba ta'uu hubachiisuu feenaa jedha. Akkuma oduu guyyaa keessatti kaleessa isin biraan geenyee turre magaalaa Naayiroobii irraa haga Finfinneetti kallattiidhaan tajaajilli geejjibaa atoobisiidhaan eegalamuu BBC'n gabaaseera. Tajaajilli kun kan eegalame dhaabbata tajaajila geejjibaa Absiiniyaa Leegzarii Kooch jedhamuun akka ta'e BBC'n gabaasa isaa keessatti kaaseera. Dhaabbanni Absiiniyaa dilbata darbe tajaajila kana ifatti eegaluu daayirektarri dhaabbatichaa Mikaa'el James naaf mirkaneesseera jedha BBC'n. Kanaanis imala tokkoof Naayiroobii irraa haga Finfinnee shilingii Keeniyaa 7,500 yookaan ammoo dhaqaaf galaan shilingii Keeniyaa 15,000 gara birrii Itoophiyaatti 16,000 akka kaffalchiisu ibseera. Oduu teenyaa xumuraatiin Hezbollah meeshaa waraanaa akka hin hiikkanne ifatti beeksise. Milishaa Shi'aatii fi sochii siyaasaa Libaanos Hezbollah jedhamuun kan beekamu murtee mootummaan biyyattii meeshaa waraanaa biyyattii akka to'atu murteesse akka hin fudhanne beeksiseera. Murtee kana akka waan hin jirreetti ilaallaa jechuun Hezbollaan ibsa gaafa roobii baaseen beeksiseera. Murtee mootummaatis cubbuu guddaa jechuun qeeqe. Yaanni Hezbollah kun yerootti garichi meeshaa akka hiikkatu dhiibbaan idil addunyaa cimee jirutti dhaga'ame. Gartuun Iraaniin deeggaramu kun waraana Israa'el waliin waggaa dabree tureen guddoo miidhameera. Haa ta'u malee Ameerikaa fi morkattoonni isaa waamicha taasisanis meeshaa hiikkachuu dide. Isa kaabineen Libaanos dhiyeessee fi oomisha meeshaa waraanaa harka waraana mootummaa jala akka seenu murteesse
dhiibbaa Ameerikaatiin akka ta'e Hizbollaan dubbateera. Hizbollaan weeraraan osoo hin taane marii fi murtee imaammata nageenya biyyaalessaa irratti mari'achuuf qophii ta'uu immoo ibse. Gaafa kibxataa kaabineen Libaanos xumura waggaa kanaatti bittaan meeshaa waraanaa taasifamu waraana biyyattii jala akka ta'u waraanni biyyattii karoora akka dhiyeessu gaafateera. Karoorri kun xumura baatii kanaatti marii kaabineef dhiyaate ragga'uu qaba jechuun ministeerri muummee Nawaaf Salaam miidiyaatti dubbataniiru. Mariin kaabinee Libaanos kun sa'aatii 6 akka fudhatee simame. Qondaaltonni Ameerikaa baatii waxabajjii keessa karoora Hizbollaan yoo meeshaa guutuu hiikkate Israa'el aleellaa akka dhaabduu fi kibba Libaanos keessa bakkee 5 qubatteerraa akka baatu aangawoota Libaanosiif yaada dhiyeessaniiru. Israa'el bakkeewwan kana baatii sadaasaa keessa osoo waliigaltee dhukaasa dhaabuu waliigalamee jiruuti kan qabatte. Osoo kaabineen Libaanos walga'ii irra jiru hoogganaan gartuu kanaan Naa'im Qaasim ergaa televezyiiniidhaan dabarseen ergaa dhaamaniin osoo haleellaan Israa'el itti fufu Hizbollaan dhimma meeshaa waraanaa hin mari'atu jedhan. Israa'el waliigaltee cabsuunis himataniiru. Israa'el haleellaan raawwattu Hizbollaan akka deebi'ee hin ijaaramnee fi meeshaa hin hidhanne gochuufi jechuun himti. Waraanni Israa'el waliin ture laafuus Hizbollaan ammallee ummata muslimaa Shi'aa Libaanos keessa jiru biratti deeggarsa guddaa qaba. Dhiibbaan akka gareen kun waraana hiikkatuuf taasifamu biyyattii keessatti muddamanii kaasaa jedhanii lammiileen biyyattii yaaddoo irratti argamu. Ammaaf kan qabanne kanuma yeroo gaarii. Biyya keessas ta'ee kanneen biyya alaa jiraattan meeshaalee garaagaraa kanneen akka boorsaa, shiitii, jalbaaba, diriyaa, kopheewwan mimmiidhagoo yeroo cidhaatii fi sagantaalee garaagaraatiif oolan, shittoowwanii fi dibataalee garaagaraa bitachuu yoo barbaaddan magaalotaa fi suuqawwan garaagaraa irra deemuun hafee jira. Manuma keessan taa'aa meeshaa gosa barbaaddanii suuraa isaanuu ergaa. Nu immoo mana keessanitti isinii finna jedha dhaabbanni Hafuutii online shopping. Kennaawwan garaagaraa bifa giiftitiin hiriyoota, maatii, haadha warraa yookaan abbaa warraa akkasuma kaadhimaa keessaniif erguu yoo barbaaddanis homa tokko hin yaadina. Lakkoofsa armaan gadii kanaan nu qunnama yookaan karaa telegiraama keenya Hafuutii online shopping jedhuun heloo nuun jedha. Teessoon keenya magaalaa Adaamaa yoo ta'u magaalota naannoo Adaamaa jiran dabalatee guutummaa biyyaatti tajaajilli keenya isin dhaqqaba jedha. Hafuutii online shopping filannoo keessan yeroo maraa.